warra qalbiin isaanii goggoydeef badiin sabatte. Badiin isaanii sabatte jedha. Warra eenyu? Warra qalbiin isaanii zikra irraa goggoyde. Eenyu? Warra qalbiin isaanii haraama malee khayrii ilaaluu, khayrii dhaggeeffatuu irraa duubatti deebite. Warra akkasiisanii badiin sabatte. Fawayl lanni wayli jedhamu isaanii sabate. Warra qalbiin isaanii goggoyde. Warra qalbiin isaanii goggoydeef badiin sabate. Qalbiin namaa waa baay'ee goysa. Sirbi ilaalan qalbii namaa goysa. Haraamni ilaalan qalbii namaa goysa. Muuziqaan dhaggeeffatan qalbii namaa goysa. TikTokni ganamaa galgala ijji irra nama gubattu kun qalbii namaa goysa. Namni waan isin beekuu qabdan keessaa tokko nama Rabbi iimaan isaa kenne qofatu laga TikTokaa laga maalii kana gadi seeneeti ijji isaa osoo haraaman laalin keessaa baya. Laalcha san hin baay'essinaa. Yookaan ammoo yoo danda'ame jijjiiradhaa maamila keessan warra khayrii qofa isiniin gahu sheer godhaa. Kaan ammoo koppiliinkiin godhinaa, laayikiin godhinaa, biraa isinirraa haa badu. Gaafa kaan ammoo dachaan isinirratti yoo duude Allah wannummaan kuni maali? Mee takkatti ma gadi banee ilaala jennaan qaata garaa gadi seenan subhaanallah. Nama Rabbi isa qabe qofatu lubbuu ufii tana qabee ganda haraamaa kana irraa deebi'a. Faranjiin mataa keenna nu hiittee karaa ufii nu yaaftee karaa ufii karaa nu fakkeessitee wallaahi duubatti nu deebifte. Islaama yaa mucattii islaamaa yaa mucaa islaamaa. Yaa haadha islaamaa yaa abbaa islaamaa. Ijji teessan haraama laaluu baay'essite taanaan wallaahi goggogina qalbii santu dhufa. Gurri keessan haraama dhageeffatuu baay'esse taanaan goggogina qalbii santu dhufa. Bal'aa fi badii ammareef jenne kanatu dhufa. Salphinna ammareef irraa dubbannu kanatu dhufa. Gaafa qalbiin teessan waan ammareef jennu kana jala deemuu eegalte. Rabbii kee kadhatu malee waan ilmi namaa dalagu kana hundarraa cituuf qalbiitii bira murteessi. Citi waan namni dalagu kana hundarraa citi. Garami citta gama Rabbiitti citi. Wannati fayyadamtuuf bilbilallee khayriin dalaguuf fayyadami malee hamtuuf dalaguuf hin fayyadamin. Khayriin dalaguuf fayyadami. Khayriin hojjetuuf fayyadami. Gaafa ammoo wanni nu hojjennu kun gaafa qubni keenya ragaa nurratti bahutu dhufa. Allah arda zaman arrabni cadhisee bar qubni haasaaru keessa irraa bar. Arda bar arrabni cadhisee qubatu haasayaara. Gaafa tokko nama jamu torbaan mana teenna. Namni jahaa torbaa kun hundi anin taajjaba. Namni jahaa torbaa kun hundi quba socho'a malee afaan hin socho'u. Nama jahaa torba geennaa mana tokko keessa wiiteen. Tokkocheet kun kaan hin dubbisu, kun kaan hin dubbisu, kun kaan hin dubbisu. Qubumatu akkana haasaya. Martuu quba ofii wajjiin haasaya. Arrabni hin callise. Zamaana arrabni callisee qubni namaa haasa'ee gale keessa jira. Yeroo kana keessatti wallaahi sodaa Rabbii nu barbaachisa. Sodaan Rabbii yoo hin jirre salphina ambi keessa kufe san keessa kuftanii bakka ambi dhaqe san dhayxanii yoo ammoo haraama irraatiifamne Rabbi nu tiisaa. Rabbii keessanitti dhihaadhaa malee waan biraa irratti qalbii teessan hin hirkisinaa. Laga biraa qalbii teessan hin fidinaa. Laga biraa qalbii teessan hin dhaabinaa. Haraama laaluu hin baay'essinaa. Haraama dhageeffatuu hin baay'essinaa. Qalbii teessan tana ammoo
khayrii irratti leenjisaa isiniin jenna. Ammaan inshaallah qalbii teessaniif Rabbi sabaataa haa kennu. Qalbii teessaniif qalbii teenna kulliidhaaf Rabbi hikmaa haa kennu. Samaraa Rabbi nutti haa godhu. Barakaa Rabbi nutti haa godhu. Beeytu akkuma san nama hedduutu du'aayii eegasii deeffate. Wallaahi waan dhukkubsataa kana bu'aa namni hedduun dhibee abbamatu beeka. Waan dhibame abbamatu beeka. Kun ammoo Rabbii aalamaa qofa. Yoo deemu namni hunduu gadhoyfateetuma deema. Halkan gubataa bulanii barii cilee lafatti hin argan. Asadha eegasii gubatu abbamatu ofirratti arga. Abdii haadha isaa Rabbi nu haa fayyisu. Haadha abdii yeroo gabaabduu keessatti fayyaa hikmaa Rabbi nu haa kennuuf. Caafiyaa hikmaa yaa Rabbi nuu kenni. Fayyaa hikmaa yaa Rabbi nuu kenni. Kun fayakuun yeroo gabaabduu keessatti osoo inni illee waliin dhiphatin, osoo maatiin isaallee waliin dhiphatin, yeroo gabaabduu keessatti ghaflaa haadha isaa sadhabama Rabbi irraa nu haa godhu. Warra kaleessa du'aa kadhataa turreef hedduu isaanii wajjin Rabbiin aalamaa nu haa fayyisu. Abbaa kamsoofa wajjin namoota duratti du'aa kadhataa turre wajjin haadha isaa Rabbi nu haa fayyisu. Akkasuma warra dalagaa irraa bahan haga ammaa ka dalagaa argatillee kan rakkina keessa jirutu jira. Inni Rabbiitiin nama nuti maqaa dhoofneef ka maqaan dhahin ka yeroo ammaa kana haala mijataa keessa hin jirre qormaata bara hunduu irratti sabbara alhamdulillah jedha. Nama Rabbi amane kana hankufaa fi lufaa isa laaluu Rabbi isa qormaata.